Hi guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota amaanaatu bakka jirtan mata qashtii jirtu baga jiraattan isiniin jecha akkasuma warri amantii biraas shama harka fuune obboleen kiyya hunda keessanuu salaamtaan dhiitawanna raakaati bakka isin jirtan sanaa dhaqqabdu isiniin jecha welcome family baga nagaan dhuftanii warri mana kanaaf haaroo taatan like subscribe godhuun dagatina warri family kiyya taatan ammoo like godhuun dagatina isiniin jaa arra seenaa baay'ee namallee gammachiistu nama rifachiistu akka qabadhee isinii dhufe na wajjin turtii gaariin isiniin jaa hanga seenaa tanaatitti. Seenaan koo kun namootaaf barnoota haa ta'u guyyaan dhaladheerraa jireenyi bitanatti galee maqaan koo saa tuqaa kaa jedhama. Kaniin dhaladhee guddadhe dachii Oromiyaa Arsii Bahaa. Abbaan koo dallaalaadha. Haati koo darbee hojii gargaara. Akka ijoollee baadiyyaa biroo hiriyoota koo waliin taphataa hin guddanne. Waggaa 8 yoomuun geeyu. Suuqii abbaa kootiin na gargaara. Daa'imummaan mi'aa maallaqaa baree. Umrii waggaa 11 waan barbaade bitee naataa uffataan ture. Akkasumas tahee barnoota koo irratti cimaan ture. Sadarkaa tokkoffaa gadi hin dhufne. Amma kutaa 8 bara 2009 kutaa 8 xumuree gaafas ture. Jireenyi koo bu'aa bahii keessa kan gale. Bara 2010 ture. Maatii koorraa fagaadhee kutaa 9 Assallaan galee. Hiriyoota magaalaa gurguddoo soosii garagaraa qabanitti makame. Jireenya koo mana dhugaatii fi dubartoota halkan waliin dabarsuu eegalee. Seenaan koo nama baay'ee barsiisuu danda'a. Paartituu barnoota koo nan irraanfadhe. Maallaqa abbaan koo ji'aan naaf ergu guyyaa 5tti fixuun eegalee. Yeroo jimaa qamaan sigaaraa hin aarsina. Baay'ee of jibbe maal isiniin haa jedhu amalli koo inni dura guututti jijjiirame. Guyyaa tokko nu hundi keenya maallaqa harkaan qabnu ture. Soosiin baay'ee nutti hammaate. Yaada hin taane tokko hiriyoota keenya keessaa namni tokko naaf dhiyeesse. Guyyichinis kamisa ture. Yaa guyyaa abaaramtu sababa koonna harmee koo dhabe. Maallaqa harkaa fixannee akka ani mana maatii koo galee maallaqa fidu hiriyoonni kiyya waliin walii galanii. Anis imala koo gara qe'ee maatii koottiin godhee naannoo sa'aatii 8 walakkaa mana karaa duubaatiin seenee osoo namni nan argin iddoo abbaan koo maallaqa kuusu waanan beekuuf sanduuqa cabsee 5,000 fuudhee harmee koo osoo mana nyaata itti bilcheessan jirtu sokkee. Gammachuudhaan hiriyoota koottiin bilbilee konkolaataa qopheessaa kontaraataa Adaamaa deemnee bashannannaa hin jedheen bilbila koo cufadhe. Magaalaa xiqqoon maatiin koo jiraatanii fi Assallaa konkolaataan daqiiqaa 40 qofaadha. Karaa sa'aatii 10 fi walakkaa karaa sa'aatii 10 fi daqiiqaa 30 konkolaataa qophaa'ee imala keenya hiriyoota 4 waliin gara Adaamaa taasisne. Adaamaa naannoo humna ifaa jedhamtu beekamtu mana dhugaatii dhiichisaa bullee. Harmeen koo dhibee dhiigaa waan qabduuf rifannoota hamaa dhiiga ol ka'ee galgaluma san hospitaala seente. Guyyaan sun anaaf du'a deddeebi'aa ture. Harmeen koo baay'ee na jaalatti. Nis baay'een jaaladha. As jira waamaan ijaan isii argu du'ee jechaan ture gaafa san halkan. Maatiin koo hunduu isaanna waan ani magaalicha keessa jiru seeyanii natti bilbiluu turanii. Ani garuu waan baay'ee dhuguufa bilbila koo gara jiru hin beeku ture. Barii lafaa ganama harmee koo yeroo dhumaatiif osoo na waamtu hafuurri cite. Maal qaba gaafsan isii waliin osoo na awwaalanii jiraatanii. Ani jiraadhees du'ees nama hin fayyannedha. Itti fufa faamilii tiyya tun paartii 1 paartii 2 itti fuftiin